Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa bultanii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya ala jiraa. Qilleensi baay'ee namatti tola. Buleetti kiyya tokkotu maal jedhee nu gaafate seetanii. Ganama hundaa hin kaana. Jireenyi keenya kilooriksii wajjin, feerii wajjin, mikinsa wajjin, mawalwaliyaa wajjin ka wal qabateedha. Kun immoo guyyaa tokkoof odoo hin taane, torbaan tokkoof odoo hin taane, yookaan ji'a tokkoof odoo hin taane, tokkoof odoo hin taane, waan waggoota hedduuf jireenya keenya wal qabateedha jettee. Kanaaf furmaanni maalidha? Biyyaan galla yoo jennu jireenyi waddadee hin galinaa nuun jedhanii, birrii haganaa qabnaa maal hojjechuu dandeenya yoo jennu, birriin haganaa huma tokko siin hojjetu. Birriin haganaa huma takkan hojjettu. Numaa si hojjetuu hin dandeettu naan jedhanii. Na sodaachisanii. Hojii mana qaalitti immoo nutti ulfaate dadhabne. Maali furmaanni kennaa? Sittee gaafii naa dhiyeessite. Durreetii takka na jalaa qaaqaa jirallee. Isiillee nagaa isin gaafataa jirti. Annaa mee maal goonaa? Biyya namaa kanatti warri biyyaa nu beekaan jiruun immoo biyyi namaa nu miidhee, manni namaa nu miidhee. Akkam taanaa? Jettee gaafii naa dhiyeessite. Kun gaafii hunda kennaati. Gaafii waan namoota hedduutti gaafii ta'e jechuudha. Ani birrii haganaa qabaa, hojii akkana garuu hojii akkana hojjechuu hawwaa. Birriin kiyya immoo hojii kana naa hojjechuu hin danda'u. Birriin haganaa homaa hojjechuu hin dandeessu naan jedhanii. Mee birrii kana maal hojjechuu danda'a yoo jedhee gaafadhu naan jette. Mana toldeebi buleeyyan kiyya ala ture dura. Innaa akkas jettee na gaafatte. Akkam taana akkam goonaa jette. Buleettii tiyya yeroo baay'ee jechuudha. Ijoollee baay'eedhaan akkanatti dhukkuba keenya dhuunfannee osoo nu dhukkubuu osoo dadhabnuu har'a yoo ji'a kanatti dabale waanaa guutitti, yoo ji'a kanatti dabale waanaa guutitti odoo jennu asii yoo nu bilbilli birriin keessan homaa isiniin hojjetu nuun jedhani. Birriin haga namoota akkasiin hojjetu naan jedhani. Ishee akkamiin godhaa? Dhukkubsataa mana namaa keessa dalaguun natti ulfaate jedhaa jirti. Tokkoffaa ofii keetii ijjennoo qabaachuu qabda. Ijjennoo mataa keetii qabaachuu qabda. Si galee hojii tuffachuu hin qabdu. Maaliif jennaan gaafa hojii tuffatte immoo hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Gaafa ofitti amanamummaa hin qabne hojii tokko hojjechuuf. Hojii makamuu hojjechuu hin dandeessu. Si galee tokkoffaa jechuudha. Birrii ati qabdu, birrii amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee namoonni tokko jechuudha yaada sammuu isaanii keessa jiru. Yaada sammuu isaanii keessa jiru. Birrii 50,000 qabaatanii hojii birrii 100,000 hawwan. Isinii galee birrii 50,000 harkaa qabanii hojii 100,000 hawwan. Hojii kana naan gettu ani hin dalagan. Gaafa san immoo nus immoo jalmaa ol deemaa deema. 100,000 qabaatanii hojii 200,000 hojii 300,000 hawwan. Isinii galee waan qabduun waan maallaqni kee ga'u sanii yoo hojjette inshaa Allah 5,000 haga 50,000 hojii hojjechuu dandeessa. Asuma gabaabatti jechuudha. Si galee inni kun immoo maal barbaachisa? Ofitti amanamummaa, konfidensii qabaachuu si barbaachisaa jechuudha.
anuu 100 qabaa, anuu 200 qabaa, kunuu homaa siin hojjetu naan jedhani 5,000 haga 50,000 akkamitti hojjechuu danda'a jettanii gaafis dhiyeessuu dandeetta. Habiibti 5,000 maal hojjedha yoo jette? 5,000 maal hojjechuu danda'u jette? Faarmuuzii shaayii tokko hin bitta. Faarmuuzii bunaa tokko hin bitta. Sii galee burcuqqoo shaayii hin bitta. Buskuutii waan ta'e hin hojjettu. Hojjechuu soo baatte namarraas fudhachuu dandeessa. Tarakkabachuu dandeessa. Bakka namni wal ga'utti, bakka sarraatanyaa qursiif wal ga'utti. Sii galee bakka sarraatanyaan ganama qursiif wal ga'utti dhaayixee kana gurgurtaa jechuudha. 5,000 san ati seeraan hojjette taanaan guyyaa tokko keessatti deebisuu dandeetta. Guyyaa lamatti deebisuu dandeetta jechuudha. Ammas 10,000 maal hojjechuu danda'a yoo jette? 10,000 maal hojjechuu danda'u jette? Baaltinnaa barbaree kee hin bittaa, hin tolchitaa, hin bareechitaa, qimaqamii barbaachisu itti gootaa, hin daayisiftaa, suuqii safara kee jiru hin gaafattaa. Ani waan akkanaa qabaa narraa tarakkabdani jettee gaafatta. Sii galee ishisiin jedha sirraa tarakkabatan asitti mana kiraa ittiin kafalle hojii amma sitti bahe hojii hagammas hime kana mana kiraa sin gaafatu heeyyama sin gaafatu. Sii galee kana hin gootaa 50,000 immoo maal hojjechuu danda'a yoo jette? Inni immoo xiqqoo bakka teessumaa si barbaachisaa, sharaa soota si barbaachisaa, sharaa waxxarti jechuudha. Firiijii xiqqoo si barbaachisaa, 15,000 akkasii tanneen 10 haga 15. Maashinii mafcaa si barbaachisaa, ka juusii, wombarii laastikii kanneen si barbaachisaa, burcuqqoo maama kanneen si barbaachisaa. Saneeti juusii kee hin gurgurtaa jechuudha. Sii galee 50,000 hojii 50,000 jechuudha. Kana yoo hojjetteetiin hin jette ati asuma gabaabatti 50,000 harkaa qabaattee hojii 100 hawwuu irra 50,000 teessan hin dalagaa ta'e yoo dalagatte 10,000 ta'eetiin dalagaa 10,000 sii dalagu yoo dalayite 5,000 dalagaa 5,000 sii dalaguu danda'u yoo dalayite hojii birrii keetii olii hawwuu irra jijjiirama fiddaa jechuudha. Hojii tokko hojjechuufis dubbii tokko dubbachuufis garuu konfidensii fi ofitti amanamummaa si barbaachisa. Isinii galee amma yeroo baay'ee namoonni tokko biyya namaatii galee akkamitti hojii kana hojjannaa, nama biyya namaatii galee kana namni haaftaamisaa hojii haaftaamii hojjannaa. Habiibti namaafi mitati ka jiraattu ofiif humna keessitu beekaa jechuudha. Waan haqimiin keessii heeyyame qofa hojjechuu qabda. Gaafa namaaf bakka laatte, gaafa namaaf gurra laatte, ati gaafa san inumaa nama jala deemtaa jechuudha. Gorsuma namaa jala deemtaa jechuudha. Yoo namni waan kanan godhin namni si kolfaasiin jedhe waan san hin gootu garuu keessi kee godhuu barbaada. Sirrii miti. Waan dandeettu waan hojjechuuf sammuu kee keessa yaadde tokko hojjedhu. Si'i malee ka jijjiiramu bar nama si cinaa hasaasu sanii miti. Walla yeroo baay'ee ufumaa kennaa mataa gad of cabsina. Haga mana namaa keessatti hojiin natti ulfaatee dhukkubsataatiin hojjetaa jira. Ani birrii hagana qaba maal hojjechuu danda'ee hiriyoota kiyya kan biyyaa yoo gaafadhu kaa'uu maatii kiyya yoo gaafadhu maasii gooti birrii hagana uummata akkasiin gootu birrii uummata akka hin bittu uummata akkasiin hojjettu kana sanii wala qasee jedhanii yoo isaan asiis gura'ee bakka dalagachuu qabaami oduma dhukkubsatti akkasuma ittana miti habiibti waan qabduun haga humni kee waan hojii keessi madaalu waan birrii kee madaalu sanii hojii hojjechuu dandeessa. Isinii galee kanaaf obboleeyyan kiyyaa yeroo baay'ee waan akkanaatti gaafii nutti ta'a waan akkanaatti wallahi namoota baay'ee nama persantii 95 akkana gaafiitti ta'a jedheetiin hin yaada. Innaa kanaaf obboleeyyan kiyyaa waan dandeen waan birrii kennuu nu danda'u hojjechuu dandeenya osoo hin tuffatin jechuudha. Sii galee akkas obboleeyyan kiyyaa kanumaan isin jechuu dhufee naaf galatoo maal isin jedha akkasi naaf jabaadha.
gorsi kiyya kun isinii taa'ee